إلهي ربي يا موتي أمي سمتي ويوانا ربي خو مركة زمن إركو إلهي ربي يا موتي أمي سمتي ويوانا ربي خو سيدي يا ربي يا أمتي يا سمتي ويوانا ربي خمتي وانا هلاكم يا الله مالك يا موتي ممدك بسم الله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد إن شاء الله شير ولف قدا بكجرتي ولك أبسيسا إن شاء الله سجنتا خنا يرو لرادورا نما هند براك جو إن شاء الله بالما سينتين توري سو جدتي يروهن أركن توري هاته غرو أران تنامي وانين irraa arkee fi akkasumatti illee waan sii galteemi uumamaan dubartii tana obboleeyyan keenya haadha teenya akkasumatti illee sii galtee miti waan kanarratti dhaabbanne waa dubbannaa jechuun inshaallah saniifuu hundi keessanuu bakka jirtanitti sheer walii godhaa sagantaan tuni sagantaa addaa sagantaa seena qabeessa sagantaa ilmi namaa arkitee waa irraa baratu je'eetiin abdii qaba inshaallah nama hunda bira gehaa keessaafu dubartii ni fayyaddi je'eetii yaada maaliif jennaan yeroo ammaan tanaa keessatti irra guddaan ilma namaa waan isa fayyadu barbaadutti laffa'utti hin jiru saniifuu isan fayyaddi je'eetii yaada inshaallah seena gabaabdutti waniin itti jalqabuun arraa dubartiin si galteemi dubartiin tana yeroo hoggu sadii guyyatti hoggu sadii tumanii jaan harka dhibbarraa harka 30 si galtee dubartii tana tumanii jaan harki 30 san kamii jaanii manguddoon gaafadhe duba manguddoon maal jaan harka dhibbarraa 30 tumtu sanii 10 ni gorsitaa jaan yoo isinii galtee 10 ni gorsitaa 10 ni loltaanii 10 hoo ni sossobdaa jaan jechuu saniifuu dubartiin irra guddaa jechuu jiru isii keessatti guyyatti hoggu 30 kana barbaachisaadha isiif sossobuun loluuniin akkasumatti illee gorsuun isii tana barbaachisaadha jechuu 70 hafe hoo jennaayini harka dhibbarraa jaalalaan hammattee waliin jiraattaa jaan jechuu saniifuu inshaallah sagantaa teenyaarraan tana waa'ee dubartootaati akkasumatti illee waa'ee yeroo ittiin nu barbaachisu keessa jirru jechuudha. Saniifuu dubartiin kitaabni adda addaa waan hedduu irraa dubbate dubartii tanarraa arraan tana dubartii kitaabni tokko 3-6 kitaabni tokko 8-6 mee arra kitaaba 3 sanirraa hin jalqaba ka 8 itti tarkaanfanna waan keessa jirtan dhugaa taanaan dhugaadhaa jetta kijiba taanaan hoo yoo atiin taane ati keessaa if baasta maaliif jennaan wanni barnootaaf dhufe barnoota irraa fudhachuu malee barnoota kana sii galtee miti irraa habbuqqachuu malee waan biraa yaada kannachuudhaaf hedduu nama dhiba mee gabaabdutti dubartiin tuni 3 jahan waa'ee dubartootaa kana gizee haasawan dargaggeessii akkasumatti illee shabaabni namni jajjabaan kun ni barbaada maal irraa haasa'uu deemanii dubartiin tuni sii galtee irrina isii barbaadan si galte gaariin isiitis ni jira dubartiin haa ta'u garuu irrinaas tahee gaariis tahee lachuutu osuma qabduuti dubartiin takka wanni isiin si galtee miti irrinni isii yoo guddate itti himna gaafa si galtee ammallee gaariin isii guddates itti himna saniifuu dubartiin tuni 3 ja'an 3 san maali jennaan takka ija madeessoo ja'an 2 gurra madeessoo ja'an 3ffaan
miila madeessoo jaan jechuudha. Tanneen keessaa mee ija madeessoo tame. Dubartiin ija madeessoo tame. Dubartiin ija madeessoo abbaan manaa itti haajamee mana keessa taa'ee wayita inni gallaalu mee haadha Maammad ol deemi yookaan hoo si galtee miti maqaa isii jaalatamaa bareedaa takkaa yaame mee ol deemi wayita je'uun isiin inuma ol hin deemtu. Maaliif? Isuma tana gad eega itti haajame ergachuu barbaada. Isii tanaaf yaada dabarfachuu barbaada. Waan hedduu isitti waan barbaadu jecha haadha Maammad, haadha Ahmad, haadha Bahar, haadha nama takkoo je'ee wayita yaamu isiin tuni inuma ol hin deemtu. Ijuma kana ala gad eegaa oola ijji isaa asumaa maduyti. Inuma siree gubbatta yookaan bikka hirriibatti wayita isii tana sii galtee miti. Bareedduu tiyya, timiree tiyya yookaan deemee tiyya je'ee yaamullee isiin ol hin deemtu. Maaliif jennaan kuni sii galtee isuma kana kan gad eegu malee hin jiru. Akka shari'aatti illee waan hedduu dubbatama. Shari'aan kitaabni amantii Islaamaa waan hedduu lafa keesse. Garuu haa ta'u akka aadaa saba Oromoo takkatti manguddoon teenya maal jettii kitaabaan alatti waan ji'urraa dubbanna jechuudha. San booda wayita takka takkaa sii galtee miti. Hara naannawa baadiyyaa kanatti wayita hasha yookaan asrii kana booda hojjaa faa fiddeeti dhufti silaa. Inni arrasa hojjaa hin fidduu jeetuma ol eega. Wanni gaddeemaa hin jiru. Eeruu tana keessa taa'ee inni akaafee maal je'ee hojjaa takka asrii tana booda waan nyaatuu fi waan isa barbaachisu isii wajjiinis hafuura fudhachuu fedha. Eeruu san keessa taa'ee biqiltuun tunnuu biqilte akkami boqqolloon ashiittee moo waan je'u irraa silaa wal mari'ata haadha mana isaatii wajji. Isiin tun inuma wanni dhuftu hin jiru oluma eega. Sa'aa kaleetirraa ni turti. Samaalee humaja. Saniifuu sii galtee miti irra guddaan namaadha bikka tanatti kufaatii keessa jirraa jechuudha. Saniifuu ija madeessoo jechuun tana ta gurra madeessooti. Dubartii gurra madeessoo. Dubartiin gurra madeessoo wayita ati imala deemtee hara manaa ol deemtu ijoolleen xiqqoon kararra baate baaba unooti ummaan Ahmad akkana naan jette je'eetuma himata. Xiqqarraa eegalti. Dargaggeessatti dabarti. Dargaggeessinis abbaa Ahmad unooni harkita ummaan Ahmad akkana naan jette. Haayi. Gurrumaa isa madaa waan gaarii hin dhageewu jechuudha. Karaa deemu kana hunda haga manatti galutti namichi kuni abbaan manaa kuni hafuura hin argatu. Rakkate, gubate, balbale, cinqate maaliif jennaan yaannummaanuu isaaf sii galtee miti maali umaja gurri isaa madaawe manguddoon gizee kararra dhufte unooti jaartiin tee jaartii tiyyaa fi sii galtee haadha mana kiyyaatii fi ganda walitti dirtee narraa qabi numa himatan jechuu. Tanuma qoree ala keessee waan kana hojjechaa jirtu. Saniifuu tuni gurra madeessoo jedhamti. Lameen yeroo hedduu rakkina waan akkanaa waan mudatu jecha hedduudha sii galtee rakkinni kuni heddummaata. Saniifuu gurra madeessoo fi ija madeessoo magan jenna jechuudha. Miila madeessootti as dabarra. Mee dubartiin miila madeessoo hoo ta'a akkami? Dubartiin miila madeessoo jedhamtu tan akkami? Dubartiin miila madeessoo tun yeroo dheeraa guyyaa imala deeme abbaan manaa isiin qalbiin ala jirti. Yoomnaa gala. Mee akkamtaa? Akkami bula? Akkamitti oola? Si galte fayyaan isaa hoo maali? Imalaan nagayaan dhaqee nagayaan naa dhufu jira jechuudhaan rakkatti. Wayita isiin rakkatte inninis garaa beekaa achi hin taa'u. Fiigaa dhufa kara manaa. Cahaa dhufa kara mana isaa. Miilli isaa osoo deemuuti dhagatti gufata qeensaa irraa buqqa'a ni madaawa. Eebar bikkatti fayyuu qabaa miti. Saniifuu kara manaa fiigaa deemaa jechuudha. Mana isaa kanatti achi fiigaa kara mana isaa kana deema. Alumaa hin bulu. Bakka rafnetti hin muukan jetti Oromoon. Innilleen hanga isaa beeka. Dubartii miila madeessoo jechuudha tun. Tuni sii galtee miti. Tagijee yeroo inni dhufu wanni hundinuu mana keessa balalaq jettee taate. Ta wanni hundi isaaf tolti. Ta wanni inni jaalatu hundinuu argamuuf.
ta inni sii galtee miti inuma ala hin buluu maaliif hin bul isii osoo haati maamman mana jirtu akkami ala bula hin danda'u bikka biratti inuma hin gammadu inuma hangisan itti hin tolu maaliif jennaan wannummaan inni godhu hundinuu karaa haadha maammadii fiiga jireenya isaa kana ta'e yeroo inni qabuu fi akkaataa inni itti jirutu tanaat godheen saniifu miila madeessoo rabbi isin haa godhuun jaajechuudha. Warri miila madeessoo taatanii bultii teessan keessa jirtan gammachuudhaan hojii turaan jaa. Duuba sababni sii galtee xiyya akkana ja'a. Sii galtee sabni xiyya wayita manguddoon tokko tokko maal jetti? Namni mana wadaajaa seenu sii galtee miti fitnaa isaa alatti dhiisaa jaan. Yoo isinii galu jiraatte namni mana wadaajaa seenu fitnaa isaa alatti dhiisaa. Warreen feesbuuka kiyya seentaniis warreen peejii kiyya kana hordoftaniis fitnaa keessan alatti dhiisaa. Kuni mana wadaajaa mana feesbuuka kiyyaati. Maal jennaanini maraataan tokko ol seene mana wadaajaa. Dubbii as keessa waa dhalattuun isinima. Waan feesbuuka gubbatti koomantii fi dubbiidhaan uumamturraa isiniif dabaree eegas dubartii 8 ichi dabra. Duuba maraataadhaatu mana wadaajaa ol seene. Wayita ol seenu ni dhuufe. Akkuma beeytan dhuufnaanini manguddoo fi uummanni mana wadaajaa keessa boo maaliyaati? Maa dhuufte? Maa reeyyaanii lollolaniin? Jeen tatanarra hamtuu jiraati adabadhaa jeen. Tamtuu tanarra hamtuu jaanii lollolan. Lollolaanini oluma keetuma albee. Wayita sii galtee miti keetuma albaatiitti gadhiise. Wayita alba'u maraataan kun ammas boo hay reefu dhuufuu si dhiifne amma ni albaatee jaanii lolutti ichi dabran ammas uummanni kun. Hay isa dubbiin akkan. Gizee ammaan tana inni alba'ee achitti dabru hay tatanarra hamtuu jira ta'aa jeen jechuudha. Meetamtuu tanarra hamtuu jennaan albaatii hammaaree hundatti facaasee ja'an. Saniifuu as keessa warreen dhuftan feesbuuka kiyya jala warreen dhuftan waa'ee komantii fi waan hamaa waliin jettan ani isiniin hayyamu. Dubbii sanirra hamtuu dhufa hin barbaadu gabaabdutti sanii maraataa keenyaas galatoomii jennaanii akkasumatti illee gama sagantaa teenyatti as dabarra. Dubartiin tuni 8. 4 gaarii 4 hamtuu. 4 tuni tamii 4 tun tamii adda baafanna jechuudha. Saniifuu gabaabdutti wanniin an isinitti himu wanniin isiniin jedhuu danda'u yeroo ammaan tanaatti jechuudha. Dubartiin tuni taan 4 tunis 4. Mee dubartii tana keessaa tamtuu taani tamtuu tana adda baafanna. Gabaabdutti dubartiin 4 keessaa takka alhamdulillah jaanii. Mee ja'a takka alhamdulillah rabbi isin haa godhu. Ammallee tan lammadaa qalbii walalaa jaanii. Tan lammadaa qalbii walalaa jaanii. Tan sadaffaa leetoo dumbulooti. Tan afuraffaa dumbuloo leetooti. 4 tuni 4 gaggaariidha. 4 jirtu 4 dhugaati irraa hin haasoo dura gaggaarii irraa haasoo hin jechuudha. Arra dubartiin 4 fi 4 tamtuutu qabsoo qabee wal kuffisaa laalla jechuudha. San keessaa dubartiin 4 alhamdulillaan tuni eenyu? Yoo ati taate alhamdulillah jee. Yoo qalbii walalaan ati taate qalbii walalaadha ifiin jee. Yoo ati leetoo dumbuloo taate ani leetoo dumbulootiif hin jee. Yookaan dumbuloo leexootiif hin jee. Alhamdulillah tanarraa xiqqashoo haasoyna. Tuni maal jetti manguddoon? Tabeeytu, tateessu, takeessu, tadeessu. Alhamdulillah tuni tabeeytu, tateessu, takeessu, tadeessu. Tuni alhamdulillah. Tuni yeroo hunda sii galteen yeroo teleefoonni hin jirretti zamana teleefoonni hin jirretti abbaa mana isii qalbiin eeydi. Abbaa mana isii qalbiin eeydi. Maal narraa tahe akkamiin naa jira? Rakkadhe way cinqadhe way maaluma narraa tahe bari ani isa malee hin qabu haadha abbaa naa tahe
abbaa manaa naa ta'e jireenya kiyya hunda naa waliin jiraate ittis gammadee na gammachiise waliin jiraadha. Mee eessanarraa jira? Yoom naa gal. Boruus taati akkasumatti eedi. Iftaan taati akkasumatti eedi. Maaliif jennaan isiin tuni dubartii keessaa dubartii alhamdulillaati. Huccuu fi uffanni isaa, dibatni isaa, nyaanni isaa gaggaariin tolfamee qophaa'ee jira. Arrafa goote boru hin godhuu kalee godheetiin jiraa hin jettu. Boruun godhe iftaan hin godhuu hin jettu. Yeroo hunda isiin nyaanni numa jira. Yeroo hunda uffanni isaa qulqulluudha. Yeroo hunda siigaltee dibanni isaa babbareeda. Ifiifis diddibattee babbareeddee abbuma manaa kana eedi. Keessummaa wajji dhufa. Fakkeenya abbaa isaa, obboleessa isaa, obboleettii isaa, hiriyoottan isaa keessaa kan rahimaa ammallee warreen isii keessummaa wajji dhufa. Wayita dhufu afaan as baateetiti mee gatta'aa kaa inni bar hin beeku mee laala. Alhamdulillahi rabbil aalamiin jedhu deemaa beek. Mee laala mee gatta'aa kaa isin humaa inni bar hin beekuuti abbaan mana kiyyaa kana mee ummaatii gattaan mee kottaa shaawara fudhadhaa mee kottaa nyaata nyaadhaa mee maaliin isinii kan maal feetan hunoo hojjaan hunoo shaayiin hunoo quxxiin wannummaan tokko hin irratu alhamdulillah bira. Wayita mana isii ol seene abbaan kun alhamdulillahi rabbil aalamiinuma ja'a. Ammallee achi taabira achi bira wayita dabru abbummaan kuni jechuudha. Yoonii fi siigaltee hojjaan oowwite qabbaniisitee keeti. Yoo hojjaan qabbanoite oowwistee as kanniiti. Abbaan kuni gurbaan kuni alhamdulillahi ja'a. Akka naannawa magaalaatti biyya guddatteetti yoo fudhatte inuma inni arrii takka hin qabu. Inuma inni hin yaadda'u. Inuma hin cinqatu. Inuma rakkoo takkallee isarraa hin argitu. Maal malee? Alhamdulillahi rabbil aalamiinii malee. Mee laala dubartiin alhamdulillah guutuu nama goosistu dubartii akkami? Dubartii jireenya isii keessatti tan ulaagaan ani amma dubbadhe qabdu fakkeenyatti tanneen jechuudha. Wayita takka huccuun mana kee keessa xurilleen inuma hin jirtu. Taarree itti dhufte ati baaste ganama duruuni xuluggootee jirti tabiraa sikkannite. Wayita ati lafaa kaatu taan dhiqaa qaammaal manni kuni maal jedhime daawwitii fakkaata lafti kee. Ati bareedaa deemu. Namni gizee karaa deemu aboonuma urgooyta siin jaan. Alhamdulillahi rabbil aalamiinuma jettaati. Maaliif tasi urgeessite haadha mana keetii tana. Tan jiruu tee tana hunda kakkabdee haama yoo intalaa jechuudha. Tawwayita nyaata yookaan waan ati barbaaddu hunda sii kennitu isii tana jechuudha. Sanbira achi dabarra. Dubartii alhamdulillah yoo taatan alhamdulillah jaa. Tan qalbii walalatti achi dabarra. Qalbii walalaa tana dubartiin tuni sii galtee. Qalbiin isii tami. Qalbii walalaa tanarraa hin haasa'u amma. Xurii qaama keetii si eedi. Ifiifis xurii ni eedi. Qalbiin isii walalaadha. Qalbiin isii maal jeetiin makaa. Qalbiin isii walalaa. Huccuuteetis ni eedi. Nyaata kee ni eedi. Joollee irraa dhiixee diddibdee babbareechiteetiti as kanniiti. Joollee gizee ati ol fuute lafa kaayuu hin feetu bareechitee jirti. Dhungattee lafa kaayuu hin feetu hoggumee qatti deddeebita joollee teetan. Joolleen tee inuma sii galtee miti qaamni isaanii naziifa. Joolleen tee gizee ati dhufte baabaa bismillah alhamdulillah allahu akbar aliif baasiin jetti. Joolleen tee gizee mana ol seente arkitee miti rifeensi irraa dhoome dhala. Ta dhiiraa yoo dhufte rifeensi isaanii qulqullu. Dubartii sii galtee miti ajaa'ibaati tuni qalbiin isii walala. Samaanarraa cinqatta. Way maal narraa taate mee deem bobbaan nagayaa galtii nagayaa jettee si bobbaasti. Tuni qalbiin isii walalaadha. Inuma qalbii isii keessatti waanuma takka hin jiru jechuudha. Sammuu isii keessatti waanuma tokko hammeenyi biraa hin jiru. Qalbiin isii walalaadha jechuudha. Achii tuni wayita sii galtee miti.
yaanni sitti heddummaatee gaa amma arriinleen hin jirtu dhufuu feete maal narraa taate ati ganaa kiyya anaas sii jira sii galte humaa hin yaadinii mee ka'iti deemi mee hoo jettee kiisha kana keessa waasi keesse buna dhugi hojjaa dhugi mee qofale mee deemiti xiqqoo hara waaciiti as deebi'i jetti laal sii galte mee dachii tana eeruu tanallee hin yaadin rabbiitu sii galtee miti akka guyyaa kalee hin jirre godhuu danda'a ati hin yaadinii jetti jechuudha taa'ii qalbii tee tana walalaa godhiti naa hojii jiraadhu jetti jechuudha tunis dubartii qalbiin isii walalaati. Gabaabdutti dubartiin nuti sabni keenya bal'aan akka addunyaatti osoo hin ta'in sabni kiyya qabu leetoo dumbuloo fi dumbuloo leetooti. Dubartii lama qofa qabna nuti. Dumbuloo leetoo fi leetoo dumbulooti. Tana jechuun tan manaas tolfattu jaarsaas numa eeydii gizee feetees waluma loltiini yeroo takka takkaas arrii itti baasti yeroo takka takkaas numa jirti. Maaliif jennaan aaduma aadaa qabna amala qabna. In arrun jennu walqixxummaa jaarsaa hojiis ni barbaanna jaarsaas hoggoggaa mana ariina hoggoggaas ni deebisna akka feene hojii jiraan kuni dubartii teenya keessa tan jirtu jechuudha leetoo dumbulootii fi dumbuloo leetooti irra guddaan dubartii zamana ammaa keessatti bultii isiitirra bultii hiriyaa jabeessuu mana isiitirra mana namaa haruu nyaata mana ifii qulqulleessuu dhiisurra mana namaatiif sii galtee miti maal narraa eegan arra yooniin lukkuu akkam godhe yooniifin sii galtee waan akkam godhe narraa kana jetti jechuudhaan yaadda'u kanaafuu gabaabdutti nuti wanni qabnu leetoo dumbulootii fi dumbuloo leetooti dubartii teenya tan zamana ammaa ni beeytan hiriyaa qabda gaafadhu if beeyta if hubadhu saniifuu gabaabdutti rabbi alhamdulillah fi qalbii walalaa isin haa godhuun jiruu teessaniif sanitti aansuudhaan dubartii afur dubbanne afuriitu hafa afuran tuni tan addaati isaan keessaa takka shiita mililik ja'amti takka hoo tuttuulam ja'amti taan astaghfirullahdha taan a'uudhu billaadha tuni dubartii irraa maganfatan tahullee nama dhibdii ilaala. Shiita mililik tanarraa hin haa ta'u waan shiita mililik tana hedduun ilma namaa kuni maali jedhanii yaaddahuu malan. Shiita mililik eenyu barinarraa siifin himaa hangaan aadaa fi hawaasa keenya manguddoo biyyaatirraa fuudhetti. Shiiti mililik yoo arraan tana huccuu bitii jetti. Mee dubra shiita mililik irraa isin hima. Huccuu bitii jetti. Kophee biti, dahaba biti, fooxaa biti, waan hunda biti. Akka fakkeenyatti shiita mililik irraa hin nama tokko fakkeenya isinii godha. Biyyaan jiraachuu ture gurbaan biyya alaatii dhufee fuudhuu hawwe. Kana warri fuusisan yeroo fuusisan mana isaa kana ol seenee mana isaa mana jireenya isaa ol seenee maal jetteen dahaba akkanaa yoo naan binne ani aruuza si waliin hin seenuu jetteen. Hayyee rakkoon qabu. Eenyu hiriyaa gorse. Hiriyaatu gorse isii tana. Amma ni bite dahaba wayita bitu ammaan tana maal jaaniin aruuza osoon si waliin hin seenne haga sii galtee miti dahaba akkanaa dizaayina haaree habbehe naa bittutti si waliin hin galuu jetteen. Oh akkasii gaarii goote hayyee jee biteef guyyaa kaan dahaba lameen fuudhee guyyaa aruuzaa mana seenee mana hirriibaa siree gubbaa yookaan bakka hirriibaaf tolfatan san afee dahaba kana ansoolaa irra kaayee gabbu'ee firaasha irra rafeefiif. Amma isiin dhiqattee gaa aruuzatti bashannanaa oolanii as deebi'an gizee ol seentu siree gubbaa ol baatee ol bantu dahabni afamee jira maaliin ansoolaan irra jira uffatni maali dubbiin tun na dhibdee jetti hay abbaa mana kiyyaa kottu ol bahii gaa jennaan duraanuu ana nan barbaanne dahaba barbaadde dahabaa wajjira fi dahabni fadhii teessi haa baasuu jeen. Amma galgala guutuu miti uummataa dhukkubaa booyaa cinqachaa rakkachaa bulte ganama ka'ee hiriyoottan itti dhufanii namuu itti dhufanii duba akkamiin tahaa jetteen humaa hin tahinii tana naasirraa tolchaa jeen na hiiktaa asin hiiku maali duba akkamittiin jiraadha ati humaa eega dahaba jaalatte dahabni si haa fuudhu dahabaa waliin jiraadhu ani jaalalaan moohan beeka ture. Haa ta'u garuu yoon dhabees rakkadhu beela'ullee si waliin dabarsa je'ee yaaduun ture haa ta'u ati waan
siigaltee miti eeruun ani hin beekne siigaltee nana hixe saniifuu waan hin godhuu danda'u hin jiru. Okay hayyee duuba maaltu maal tahaa jennaan itti dhiisi jetteen. Itti dhiisi je'eenii ka'ee amma iddoo keessummaan itti dhufanni dhaqee mana taa'ee gaama osuma taa'aniitii hiriyoottan isiitii wajjin taa'uu jalqabde. Hiriyoottan ammaan tana daaba sii bitee akkami eda haruusa seentanii maal gaafiileen adda addaa tuni haate. Wayita gaafiin tuni haatu intalti tuni itti dhagayame eda abbaa mana isii guyyaa isii kan duraa kan jireenya isii keessatti hin irraanfanne. Kan abbaa mana isii kana shuruuf keeffachaa bultu kan jiruu isii keessatti jireenyi isii sammuun isii hundinuu haara itti baafattu guyyaa duraa san dhabde. Isaan kuni garuu san hin beekne akkamiin bulti daaba san sii bite jechuudhaan isii tana gaggaafatan. Amma wayita xiqqoo turan yaa hiriyoottan kiyyaa jetteen. Ani jireenyaan qaba. Ani waan itti jiraadhu bakkaan itti jiraadhu haalaan itti jiraadhu qaba. Narraa hafa. Bultii tiyya hin diigina jireenya kiyyaas hin diigina yoo barbaaddan dahaba kanallee furadhaa deemaa jetteen. Ni rifatan maali dahabni isiin furadhaa nuun jettu maali maaltu maal ta'e. Ni rifatan uummanni ka'anii ga'ammaan tana dubbiin tuni wayita akkasitti nama dhibdu yaa rabbii kiyya. Ja'anii ijoollee tana firraa ariite jaarsa dawwalte na dhageessaa jettee. Bakka jirtu ka'eetii kootu yoo na jaalatte nama jireenya kiyya booreesse sanillee firraa fageesse si qofaan jaaladha yookaan bakka jirtutti hin dhufa jettee. Amma booda naafi ati malee kubbaan tokkoo fi tokko wal moohuu malee haftee jirti jaaniin. Okay jaarsi kee dhaqe maal? Hunoo viidiyoo isiin rikardi godhaa turte viidiyoo keessee wayita dubartii saniin akkas jettu wayita isaan kana ariitu waraabaa turte. Dura dhiifama miisee jettee ergite miisee jalaale ni rifate. Ka'aa deemaa ani bultii tiyya hin diiginaa isinii akkana naan jee yoo osoon isin jala hin deemne akkana hin ta'u jechuu san arge. Itti dawwaltee ni dhufta moo hin dhuftu dhufe gaa akkasitti haruusa seenanii jechuudha. Saniifuu bultii teetiif nama harka kaa'ee muriitiif irraa dhoorgi mirga qabda kun jireenya keeti hireentee takkittii tana. Duuba shiita mililiktuun sii galtee miti amma wayita sii galtee miti. Dhiirri tokko shiita mililiggisee alatti arkee bareeddu diddibattu kukkullattu shiita arra uffattee baruun uffattu aruuza kanaan shiita kana dheetee shiita kaan aruuza kaaniin hin dheetu. Hai abbaan bar jaartiin bahar akka fakkeenyaatti jaartiin bahar shiita bar akkanaa bitatte akkana jechuun haasoyti. Maaliif? Abbaan mana keetii boru maal taanaa iftaan hoo akkami jireenyi keenyaa hin yaaddu tuni shiita mililigi. San booda dhiirti hundinuu jala galuu feeti. Afoota akkanaa moojaanii wayita garuu mana isii ol seente sii galtee miti inuma huccuun shiitni kaleedhaa bitame takka diriiqni kalee bitame arra hin dhiqamu. Haareewuma barbaaddi. Tuni shiita mililigi jaamti rabbiin sii galtee miti isin hin godhiniin jaa jechuudha. Tuttuulamittiin achi deddeebi'a. Maali tuttuulam jechuu dandeessan afaan Oromoo hedduu isin dhiba. Haa ta'u garuu afaan Oromoo afaan saba kiyyaa afaan itti laladhe afaan kiyya saniif hin dubbadha. Yoo isinii galte isinii galte. Tuttuulamittiin achi deebi'a. Tuttuulam eenyu? Wayita abbaan manaa alaa dhufe assalaamu alaykum ganti. Cal manni guutu. Maal? Mana keessa bikka oofonaa takka ala waadaa takka bikka takka teessee muydi. Akkana jetti muydi. Inni ol seenee assalaamu alaykum jaa hin jiru. Rifeensi isii asiin gadhiisa. Huccuun isii ciccirama. If hin eeytu. Nyaata hin gootu. Si galte? Wannummaan mana keessaa sireen eda irra bulan takkaa bikki mana hirriibaa hin tolfamne. Manni kuni qushaasha. Abbaan manaa kun alaa dhufa tuttuulamtana numa laala. Haay. Nyaata yoo gaafate ka'iitii sii galtee paastaa baranaa kana ni beektanii ibidda bishaanuman nannaqiiti kan ammaan kaan keessaa nyaadhu jaasan san nyaadhu jettiin paastaa bareedaa godhu diddaa. Kuni haqiiqatan waan manguddoon jechuu jirtu waan yeroo ammaati. Akka naannoo biyya jirrutti hoo siiriyoo faa ka'iitii aannaniidhaan afaan kaayedhu jettiin. Mee akkami abbaan mana keetii خلفئee fidu isinillee wajji daleeda wal qixallee kompiteeshina gootanii fiidan biyya guddatte keessatti abbaa mana keetii kan
خن خفنا خيته ربين اللين خفنا خيسني خفنا خي خنته خنا سيريون يادو جتان الرخي باستا سنسي قلتي خبشان النكان ما كان فودي للي امسي جتان تون اللين تتولم جامتي هاته تي لما نوها في لمن أعوذ بالله في أستغفر الله أعوذ بالله الرحيم جل كاب أعوذ بالله أنتوني قباب دوتيني سوكيتي mana sani demti warra sani bira deete khijiba xiqqetti gooti gaama khijiba originala himti khijibni walii lama khijiba ittiin bultii tolchanii fi khijiba siigaltee miti gandaan dhiqani khijiba xiqqooti amma barshanyii akkana naan jee maal naan jee akkana naan jee akkas naan jee akkana jee ni qabdan tanan kijibnu ja'an jattaniis warri hin jee rabbii sinaatiisu jatte tuni amma intalti wayita jettu amma abbaan mana dhufa gurbaan gaa jaartii galfachumaaf jala deema gizee dhaqe salaam alaykum gizee jee abbaan abbaa isiitii beek haatiin isichi keessa teesseeti dhufe gaa nu arrabsee akka fedhe nuun je'e mee laala bultii isii tana namni kuni a'uuzu billaan tuni sii galtee miti astaghfirullaan tuni rakkina isiin uumturra wayita kana hay ati nuti shanyii akkanaa nuun jettee jaan abbaan intala gurbaan amma astaghfirullah yoomin jee amma hin beeku baritti waan hin jirre ammas as deebi'a dubbiin isa dhibdee ka'ee kutee manguddoo gizee erge gurbaan kun nama nagee beekan nama jireenya isaa sii galtee fooyyeeffatee jiraatu beekan amma gaa gurbaa kanaa wajjinis dubbiin nama dhibdii gizee manguddoon dhufte barakkana nuun jee jaanii himatan astaghfirullah boo gurbaa waan akkanaa hin qabu mucaa waan akkanaa hin je'u waan je'utti achi dabranii jechuudha saniifuu gabaabdutti warreen dhiixanii mana keessan ol seentanii qawwee rasaasa afaan keessanii dhiistan qawween san rasaasni san abbaa mana keetii kana sirraa ari'uu jira jechuudha saniifuu warreen sii galtee miti astaghfirullah taates rabbi rahmata si haa godhuun jaa warreen a'uudhu billaadha a'uudhu billaan tuni intala dubartii bultii qabdu kan gizee kuullattullee kuulli isii takka as gubbaan as dibattu takka as dibattu akkana akka nama sujuuda godhu dibattu tan sii galtee tana jechuun maali abbaa mana isiitiif hin bareenne sii galtee mi ala bareeda ala bareeda namni kuni nama akkan nama dhibu gizeeniif karaa deemtu ifin laatu daawwitiin illee ifin laatu daawwitiin isii abbaa mana isitti hin beektu namni gizee karaa dabru naannawa baadiyyaatti namni gizee karaa dabru ijoolleelleen gizee bira dabartu a'uudhu billaa uma jetti sheekootiin gizee bira dabartu maali tuni a'uudhu billaahi mina sheetaan rajiim uma jetti ollaa fi firri haalii fi soddaan illee gizee dhufu mana ol seenu akka malee arka a'uudhu billaa maali namni akkana tana jaan jettu tanaafu namni kun isii galtee abbaa mana isii faxarri inuma hin jiru maaliif jennaan abbaan mana isii maali aduu karkarfatti gabbaate aduu keesses mee arra qabbana tokko jiraati maarree naannawa baadiyyaa kanatti waan akkanaa jira saniifuu namni kun isii galtee miti horan calaffeessa ja'aniin yookaan bineensa tokko jira akka cuquliisaa kan sii galtee aduu tana hedduu sii galtee karkarfachuu jaalatu akka bineensa sanitti aduu tana keessa teessi saniifuu hundi ilma namaa bultiilee ta'e jireenya kee dubartii tanarraa magan jettee jiraachuu qabda walumaa galatti arra dubartii 3 fi 8 irraa hin dubbadhe tan sadeenii namuutu beeka miila madeessoo ija madeessoo fi miila madeessoo rabbii isin haa godhu dubartii 8 irraa hin dubbadhe alhamdulillah qalbii walalaa rabbii isin haa godhu lootoo dumbulootii fi dumbuloo lootoo dubartii teenya hunda tuni shakkii hin qabu ta'eefii wajji jiraannus kan namni biraa wajji jiraatus lootoo dumbulootii fi dumbuloo lootooti jijjiirama fidaa warreen sii galtee shiita mililiktu tuulamii fi akkasumatti a'uudhu billaahi astaghfirullah taatan rabbi isin haa tiisu isinillee hin godhiniin hawwa gabaabdutti yeroon amma jirru yeroo sii galtee miti jireenya keenyaaf bakka itti qubannu haala itti jiraannu beeknu gabaabdutti
waan hin dubbachuu barbaadee jira dhumarratti dhaamsa kiyya kan hawaasa ummata saba kiyyaa warra na dhageessan maraaf. Makmaaksi Oromoo maal jedha? Bakka fiiganii dhaqan suutaas ni dhaqanii jedhan. Oromoon balloon bakka yookaan iddoo fiigaa dheeyxees suutaas ni dheeyxaa jetti. Duuba yeroo ammaan tanaa keessatti haalli biyyattiin itti jirtu sabni Oromoo itti jiru suuta deemullee fiigullee ni dheeynaa hin wallaalinaa waan joon isinitti himuu fedhe. Dubbii qolala keessattiin isinitti kanna. Yoo beeytan isiniif galti. Yoo isiniif hin galle suuta rabbi isiniif haalaaffisuun jaa. Ammallee maal jetti sabni kiyya makmaaksi kiyya? Waraabeesi habaddaa irra si galtee miti. Hagammoojjii irra habaddaa irra hamaadhaa jaan. Ammallee deebi'anii waraabeessa haboodaatiitu irra hamaadhaa jaan. Maal jechuu? Haleessa waan dabarsine ni beeytan, waan arraasitti jirru borullee itti tahuu teenyu ni beeytan. Tanallee hubachuu qabdan, beekuu qabdan yoo isinii galti. Kan sadaffaa quufan malee hin utaalanii, utaalan malee hin caccabanii jetti. Kana jechuun maal? Namni jiruu isaa keessatti saba isaatiif laffa'u si galtee miti. Akka ummata quufee utaalee caccabu jiruu kana tahuu hin qabu. If eeggannoo godhuu qabnaa jechuudha. Muka lafa jiru qottoo itti heddummaataa jetti ammaas Oromoon. Kana jechuun maali? Namni uumamaan bakka jirtutti dubartii gaarii taate alhamdulillah. Dubartii gaarii taate nama sii galtee miti qalbii walalaa ati barbaachistuudha namus si barbaada. Saniifuu akkas tahaa jeetiin abdii kiyya isiniif dhaammadu. Akka barnoota irraa fudhattan abdiin qaba. Saniifuu dubbiin an isinitti hime tan sii galtee gurra kanaan neexanii gurra kanaan gadhiistanii miti. Tan asiin neexanii qalbirra buufattan. Tan sii galtee jireenya keessan itti tolfattani. Wanni cinqannee rakkannee dubbannuuf akka obboleetiin tiyya. Akka haati mana kiyyaa akka sii galtee miti hiriyoottan kiyya jireenya gaarii jiraataniif. Saniifuu sabummaan, lammummaan, tokkummaan nuti qabnu akka amantittis akka hundatti dirqama nurra jiru bahuu qabnu. Dhukkubni bakka qaanfii nama qabe qaanfii fixate jetti Oromoon. Saniifuu hundi keessanuu gama kiyyaan wanni isinitti himu isin gorsuuf isin barsiisuuf akka biratti hin fudhatina. Hundi keessanuu rabbi isinii wajji haa jiraatu jecha ani dhaamsa bareedaa tokko kan dhumaa kan hin qabu waa'ee islaamummaati. Islaamummaan jiruu ta'e keessatti ati yoo kan taatu taate yeroo islaamummaan tuqamtu, yeroo maqaa islaamaa tuqamu, yeroo namni maqaa islaamaa qabu miidhamaa jiru yoo arkite irraa ittisuu qabda. Haqa obboleessi tokko obboleessa irraa qabu. Yoonii fi ana si galtee namni tokko na darbate obboleessa kiyya irraa dhaabbadhu jechuun sirra jirti. Saniifuu deeggarsiin guddaa wanniin amma yeroo ammatti isinirraa eegu ani akka nama takkatti warreen hangaan beeku isinitti himu jiru waa'ee biyya teenyaati. Waa'ee biyya teenyaati. Biyyi teenya haram deemaa jirti, akkamitti deemaa jirti, maaliif deemaa jirti hubachuudha malee gosummaa yookaan gandummaa yookaan waan biraa yaaduu dhiisa. Keessaafuu namni maqaa odoonii fi sii galtee miti namni maqaa na dhiba jecha sanillee jechuun. Maqaan Muhammad ulfaata. Maqaa nabiyyi keenya alayhi salaatu wassalaam. Maqaa sanillee bakkaan gahuudhaaf nama maqaa islaamaa qabu nama maqaa Muhammad qabu sii galte maqaa hedduu itti bu'aa jira yoo isinii galte. Yoo isinii galte akkasi. Saniifuu hundi keessanuu gabaabdutti wanni beekuu qabdan, wanni tahuu qabdan irra deebi'eetiin si hima. Nama maqaa sii galtee miti biyya teenyaaf nu fayyadu deeggaruu akka qabnuun qolola keessatti isinitti himaa jechuudha. Gabaabdutti waa'ee dhiiraa na gaafachuu jirtan barruunis waan takka takkaan ni arka. Osoon beekuu osoon arkuu akka naman arkinettiin bira dabru jira. Maaliif beeytanii? Rabbiin kitaaba keessatti الرجال قوامون على النساء. ربين كتابة كيستي مال جي سورة نساء أبو سيمالي سورة رجالان جرتو سورة رجالان أركنيان سنيفو تنا أتشمتنا خايا وإيرا يو ربي لابسنين برباد
yookaan hoo isa kana suuraan isaa ajjira dubartiin toltu inni tolettiin beeka isiin qaceellaan inni qaceelettiin beeka bishaan siigaltee miti waan dhangala'e tokko kanuma hafe irraa ol qabatan isin ol qabnee jirraatii achumatti isin hin jenne inshaallah saniif hundi keessan waa'ee dhiiraa maan dubbanne dhiisa waan akkanaa kun nurraa hin bareedu nurraa hin tolu gabaabdutti onnanne dubbanne waan hunda jennee jirra biyya teenyaas rabbiin biyya nagayaanuu haa godhu rabbiin warra biyya keenya siigaltee hoogganuu fi hoogganuu jaalatullee siigaltee warreen biyyaaf fayyadu warreen nus fayyadu warreen siigaltee amantii teenyallee nu fayyadu warreen siigaltee waan nuti barbaannu hunda nuu ta'u rabbi haa godhu maaliif jennaan hedduun ilma namaa siigaltee yaaddoo fi cinqee keessa jirra rabbiin biyya teenya warra biyya keenyaaf yaadu dhugaa saniin nuuf ashaabaasu jenna akkasumatti illee siigaltee miti ummanni akka hunqatti dhaqdhu dhiwjoo jirus ni arkitanii warreen kanaas rabbiin haa qaceelchu jenna hinaaffaan siigaltee miti huccuu namarratti cirsiisti saniifuu hundi keessanuu sammuun teessan hundinuu isin kanaa hubachuu qabdanii wayitaa nama keessan tuqan callisuun hin jirtu dubbadhaa nama keessaniif falmadhaa nama keessaniif lallabaa nama keessaniif iyyaa gabaabdutti naannawa Ameerikaa xumuru jira inshaallah obboleessa keenya abalu jechuun illeen humaa hin qabu haa ta'u isinii galti Ameerika irraa gama Saudi Arabiyaatii fi naannoo Awurooppaa hunda deemaa gaafa achi dhaqees namuutuu bira dhaabbadhaa jajjabeessaa biyyaaf akka nuu dhaabbatu biyyaaf akka gargaaru ulamaan teenya sheekkootiin teenya beekaan keenya abbaan gadaa keenya akkasumatti illee siigaltee miti namoonni nuti qabnu hundinuu isa cinaa dhaabbachuu jiran nutis sheekkootii teenyaa wajjin bira dhaabbannaa beekaa keenya wajjin bira dhaabbannaa abbaa gadaa keenya wajjin bira dhaabbannaa namuutu dhaabbannee isa kana jabeessinee biyya teenya biyya bilisummaa biyyaan namuutu itti gammadu rabbi nuu haa godhu rabbi fayyaa umrii barakaa isinii haa kennu inshaallah guyyaa takka guyyaan du'aa qofa isinii godhu dhufa guyyaan siigaltee anilleen kaniin hamtuun dalagin namallee hin tuqin namnillee nan tuqin kaniin guyyaa san ani itti gammadi karabbii kiyyarraa wahiin arkadha joo itti amanu siigaltee wanni uffadhe halaal wanni nyaadhe halaal wanni ani yaadilleen halaal tahe dhufeetiin guyyaa du'aa ijee inshaallah hunda keessaniifuu godha tokko keessanii yaada muraada keessa rabbii isinii haa guutu tan heerumin rabbi bultii gaarii haa hiruufi tan fuutee tan heerumtee jirtu rabbi bultii isii bultii hawaa fi aadamsii haa godhu jaalalaa fi gammachuu ilma namaa kan kabajaa kan jireenya kee keessatti siigaltee miti ittiin gammaddu rabbi sii haa godhu wallaalaa siigaltee rabbi sittiin fidiin hamaa sittiin fidiin caccabaa sittiin fidiin nama siigaltee siin taane rabbi sirraa haa qabu nama walii beetu kan waliif beetu kan walitti illee beetu rabbi sitti haa fidu kan siigaltee gisee yeroo inni oli siin jiru hayaa jettuun rabbi sitti haa fidu kan atillee gadi jettuun hayaa waliin jettan rabbi sitti haa fidu saniifuu irra guddaan namaa hiree bultii keessatti yeroo hedduu namni kan dubbatu bultiin tunii akka hedduudha qabdii akkaataa hedduu keessa nama dabarsiti inshaallah hunda keessanuu rabbi niyyaa teessan isinii haa guutu fayyaa barakaa umrii jaalalaa isinii haa kennu gabaabdutti dhaamsi kiyya dhaamsaan jee gulama sadaffaa dhaamsi kiyya waa'ee TV Islaamaati. TV Islaamaa frequensiin isaa 12 irratti argattan horizontaal gubbatti warreen biyya jiruuf dhaamsa kana dhaamaa namootu akka siigaltee TV Islaamaa follow godhu TV'n Islaamaa kan dhaabbateef hawaasa Islaamaa kana bakka takka geessuuf ulamaa teenya tan biyya keessa jirtu tan dhokotte tan siigaltee rakkoo keessa jirtuu fi tan siigaltee hin mul'atin mul'isuuf akkasumatti illee siigaltee miti shabaaba lafaa ol ka'u abbaa mana keetii kan ta'u deemu kana diina irratti akka guddatu akka TV kana keessa sii mul'atu akka siigaltee amantii tanaan ilmoo mana amantii guutuu sii ta'u nama lafa'u jechuu TV'n Islaamaa saniifuu hundi keessanuu TV Islaamaa kana qaamaa qalbiidhaan Profaayila keessan irrallee goradhaa nama kanaas beeksisaa akka gaariitti addunyaa guutuutti diisharra bahee jira yookaan saatalaayit irratti namni hundinuu kanattis dalaguu qabdanii hundi keessanuu waa'ee TV Islaamaa hedduu dubbachuun illee na barbaachisa yeroo biraatiin goradhaa du'aa TV Islaamaa walittiin aansadha inshaallah isiniifin barreessaa inshaallah postiin godha namuutu sheer godhuu dandeessan waa'ee TV Islaamaa loogii isaa nambaraa fi akkasumatti illee waan takka takka peejii kiyya keessa harkachuu dandeessan kana sheer godha akka gaariitti akka addunyaa
biyya teenya Oromiyaa guutuu osoo hin ta'in addunyaan laalu jira. Oromiyaan irraa fayyadamuu qabdi. Afaan keenya sheekotii garaagaraatii irraa dabarsa. Qura'aana namni barachuu feetan achirra barachuu dandeessan. Akkasumatti illee sagantaa dargaggoo jira, jiruu fi jireenyaa jira, sagantaa doktoraa jira, sagantaa hedduu jira. Achi gubbatti wanni argattan saniifuu hundi keessanuu as deebi'aatii diinaa keessan baradhaa. Waa'ee fatwaatillee yoo barbaaddan fatwaa ni beektan namoota kan maaree jaarsi kiyya akkas godhee abbaan kiyya akkas ta'ee mucaan kiyya na jalaa badee amas soddon booda yab san hunda achi harkattan hoottaa isiniin jenna. Kuni peejii kiyya TV Islaamaatii miti. Saniifuu TV'n Islaamaa kophatti if dandahee jira. Namoonni TV Islaamaa gubbaa daleenu akka peejii keenyaa osoo hin taane akka TV Islaamatti hojjenna achi. Saniifuu TV Islaamaa kana bira dhaabbadhaa namoota irra hirmaadhaa isiniin jaa gama kiyyaan asirratti hin xumura. Hanga wal arkinutti yeroo biraatti shaffa waliin jennutti galatoomaa warreen hordoftan sheer godhaa hundi keessanuu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.